Hanqaniin joodila kana hunda kana kadhatee hulaa baninaan jiru ol seenii maal godhuu deema inni. Inni maal godha? Inni meeshuma kana waan fuuldura isaatti arge birrii isaa taatu warqii isaa taatu meeshaa isaa taatu harki isaa zimmi jedhee adabatee hin deemu. Meeshuma arge fuulduma isaa duratti meeshaa arge telefoona illee yoo ta'e fuudhee numa kutaan. Namicha hattuudhaati hin beektu isa hin beektu ati ganaa asii faaraadha. Sanumaaf jechuuf dila kana hunda na kadhata jechuudhaan haraa. Waan arge butee deema jedhes kadhatu jiran. Meeshuma karaa irratti argedhe butee deema jedhes kadhataa jiran malee waan biraatiin. Silaasii achi darbee. Kanaaf godhuufi miti inni dila sunda kana kadhatu. Maal si godhuufi silaasii hin godhu dura. Duruma si hin godhu otoo ta'eeti. Inumaatu bararrumaan tana isiin eegan jiraanne manarraa bahee kootu waan isiinuu jira waan isii godhu jira manaan siifra isaamumaan tana sirraa bahee koojjee. Ammallee na sosobu jiraachuu namichi hattuun kun na shawwatuudhaaf na doorsisuu barbaada mana ammaa seera isaa waan barbaaddu ammaa sii godhaa kalaas mana kanarraa bahuu qabda amma eegasiin hin jiraanne amma beeydeemii bikkasiin tasee barbaaddu hin jiru bikkasiin bakka akkaanaa keetti hojii jirru hin beeytu manarraa bahee dhufee kalaas irraan banneen illee. Dura maasiin kireessin dura kan kireesse maal kan faliin amma kaleessa gurguree sii kireessa maaliin akka sii kireessa maaliin sii kireessame. Inni kan saattu barandaa namaa deemee kadhatee nyaata maalumaan sii kireessame inni lubbuusaa malee waan tokko hin qabuuti akkuma furdina isaa kana seereessa. Dhugaa dubbachuudhaaf namicha amma dura mata guutuu kan hin dalagee zana qabe amma lammaffaa deebi'ee ani isaa wajjin jiraachuu dhiisi isaaf dalagee na daleessifatee mana arabaa na geessee na daleessifatuu dhiisi bikka inni dhaabbatee hin dhaabbaddu beektaa bikka inni dhaabbatee hin dhaabbaddu bas kan maduraatu isaaf gahaa madura na nyaate ammaan tana shaallaa eegaan si arkadde. Kaisaa hin baajeetii yaada isaa wajjin deebi'ee yaadan qabu isaa wajjin jiraachuudhaaf. Warroonni duraallee garuu akkasuma jedhanii xiqqoo turanii inni wayiin nama tuqa hajjii wayiin nama tuqa ata malee isaan beektu isumatti naanna'anii deebi'u kanaafuu inshaallah garabbi jira. Mucayyoon kan ijaarsa jirtire amma. Mucoo amma nyaata nyaachisee asuma jirti manuma wallaa jirti isaas biraa asuma jirti amma gabbaate. Jirtiin si ammoo achi jirti. Ni jirti. Sita ofii keetti achi geesse? Ayiwa. Ishi bakka yeroo si biratti dhiifadhee deeme akka tasaa anuu si biratti dhiisee hin deemu. Akka tasaa ajuun jibduu na qabdee yoo si biratti dhiifadhee deeme. Adaraa rabbi daa'ima kiyya sirriitti naa qabi. Maaliif namichi mujrimni kun akka tasaa sababa keetiin dhufee na jala haasuu danda'a. Anuu waan akkasiin godhu tamaa. Daa'ima kiyya sirriitti naa qabi akka tasaa dhufee fuudhuu danda'a. Maaliif inni sababa biratti teessisee fi narraa kaffalachuudhaaf mucayyoo fudhatee kutuu danda'a. Waan akkasiin godhan ulaarraan banuu yoomiyyuu bilbilaa warraan kaasuu ganaa mukaan ulaarraa banuu. Bilbila irraan kaasin ulaallee irraan baniin bakka hin jirurree irratti nimin lammaffaa deebite dogoggorsaadha dogoggorta lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii akkuma beekamu kaleessa jaartii hajjiitii wal simbarsisee ture jechuudha. Hajjiin na fuudhee karaa irratti nagatee deemee jetteetu nama akkasitti mana kiyyaaf fidee ishi jedheen illee ofuma biratti ishii qabee jechuudha ofuma biraa ishii teessise jechuudha. Anarraa godinyaa kiyya faana mana keemii deemee ilaalamee innaan dhufuu ishiin zaalikaa bira jirti jechuudha. Ammallee zaalikuma bira jirti. Qophaa kee amma dabbaramtoon illee ishii bira deemii ishii bira taa'e mana keessa hin taa'ini qophaa kee jedheenii akkasitti deemee jechuudha. Mana keemii naan deemu naan dhufullee ishiin ishuma bira taa'aa jirti jechuudha. Ishuma bira jirti. Anillee kootu hin jenneen achumatti dhiisee manatti galee jechuudha. Namni kanaan jedhee namni goodaa kana warrollaa kana na arganii naan dhufu ajjiin safara kana jira har'a naannoo kana jira naan jedhanii kan mana kana dhufee fi kan hin dhufne hin beeku jechuudha. Naannoo kana jiraatee maaligaa walitti araaramtanii jedhaniit namni na gaafate jechuudha. Ani najaatii tasitti waamee nama biraa tasitti waamee ishiin gaafadha jechuudha. Yookiin immoo inni etuma ishiin dawwaliin ishiin illee otoo waamiin
inni akkanumaaf lafaa ka'ee dhufaa jechuudha. Sababa ishii godhatee dhufuu danda'a jechuudha. Akkuma dura sababa faayoo godhatee dhufu sana ammallee Najaat sababa godhatee dhufuu danda'a jechuudha. Namichi kun maraataadha akkuma isin beektanii jechuudha. Akkuma kaleessa jedhee dhaadatu sana Najaat asii harkisee dhufee ishii baasaa akkuma jedhu sana harkisee baasuudhaaf dhufe natti fakkaata. Amma Najaat asitti Zaalikaa bira yoo jirti ishii jedha Najaatiin asitti waamee yoo dhuguman ishiin caaltummaan hin jirtu jettee asitti waamtee jiraatte akkuma faayoo sana ammuma gurra qabee ishii mana kiyyaa ishii baasaa jechuudha. Maaliif ana gara laafummaan kiyyaa na miidhaa jira jechuudha. Akkuma isin beektan akkuma durallee isin beektanii nama garaa laafee ofii kootiin miidhama jechuudha. Kanaafuu Najaat asitti waamee shumarraa dhageenyaa fuulduruma keessanitti ishii gaafadhaa nafaana tura. يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن ما تقدر بياتي ما تقدر نقول ما الوقت تكون من أكيد تبغى تدري بيتين زي ما لك أشمل سينجده خلاص هذا تلفتو تمام تبغيت تمام ما أعرف الوقت كسنة ما تازر سنة موجود نما أنا كان في جرا في سما وين في نعم فنجر نما تكون أفنى نما توي نتمي جرا في سما وين في سباب وأرجع جدا نتمي نما تكون أفنى رقمانه نعم فنجر تكون فنجر أجن أفنى أنا قريته نقرأ أصل أفنى يشوف رجع نجات لقى مولد مني والفان جرا شوية كنافو لقى ما دفدو نبي تكون نزوف رمادو نفني الناس لكم دبت نجات انصبيني وانت صبدو فنجر وانت صبدو تقولين جر نفني كنا دولي ترى نادولي نفني نادوليني دفزي زعلتو نزلت جينا قافتي أتو مال جتره انجلتو جينا ما في ما فلان ليش انجلت جتان ليش تنتبكنك خلفون سيني قال ها ما دفيت شو ما صبدريدو رامبني قالوا لدي ترى ولا في مسكوتا ردي ترى رامبني خلاص وسمان أنا رامبني وشما راندي برابني دينا dhuguma walitti immoo wayya Najaat yoo waan tokko si gaafadhe dhuguma natti maaliif namichi kun mujirima waan ta'eef dhuguma dubbachuu wayya dhugaadha garuu naa dawwalee malee hin dhufne garuu mana hin seenne dhufee hulaa daddee mana barriidhuma yoo cabsillee lammaffaan hin baneefin Najaat eda maanin sitti maa bulee kanini eda sitti maa bulee hundayyuu ati gaduma gannaxxeere lakki gadannee ittinimini bakka dhaqillee ittinimini yoon mana jirti esi gaafatellee yoon mana hin jiraannellee manuma jirti jedhanii isiniin jenne maaliif ankiyyaafuu dadhabee jira inni wanti mana jirti jedhee si qoratuuf meeshaa afte kana guurrachuuf ati namicha kana hin beektu ati saafaaraadha durallee akkasitti meeshaa na jalaa haratee irrillee na jalaa fudhatee waan hunda harka duwwaatti naambisee jechuudha. Kanaafuu namichi kun akkuma barbaadu yoo si gaafatellee manuma jirti jedhin yoo mana hin jiraannellee manuma jirti jedhin malee ittinimi ankas dhufun seene beektaa as ka dhufun seene edalle kan man sitti maa bulee Najaat osoon hin beekanii itti as dhufun seene gaa inni mana hin jirtu jenna yeruma sana taaksii qabatee fiigaa dhufu maaliif meeshaa kan fudhachuuf dhufu waan biraatoon ta'e kan kee harkaa sirraa fixee miti birrii sana amma immoo birritti sana kan kee fixee meeshaa kana guurratee gurgurachuuf malee wanti biraa dhimma irraa qabu hin jiru kan si gaafatu kan siin jedhu immoo إنما مسكوتي وفيست تدق أو سنة مال سفاءات إنجي كم سنجي جسين إنجرا نرب ما في سنة رابني وانسي مجرا إفهمنا أخبار ناس بليسي وانسي مجرا رب ما في سنة رابني جينا خلت شو تري الرامبن نجار وانسي إفهمنا في دي فدلنا نشوف ترى جين جسي فرا رامبن أتو تكتوري تكتأبتي تكتأتي أكو ما بقى أنا تنمين سنجي سنة رما بنتا يوغا بك أنا بيخي وصون تين ندو فاس كدوفون سيني بكات جرتو اللي بكان نجرو اللي كدوفون سيني بيخي تنمني nama dahaaf deemu itti dhiifama baay'ee dhiifama naaf walii ganaa biyya keetti maqanii irraa kaase natti mufattee jirta waan ta'eef dhiifama godhe.
rakkoon qabuute atummaan lammaffaatti hin deebi'in malee kan dhiifamas hin dhibiiniti garuu namicha kana jala silkilleen kaasin na bira teessee silkilleen kaasin mana kiyya teessee yoo silki jala kaasuu barbaade deemiti suma faana jittaasee malee ani sababa keetiin akka miidhaan irra gahu hin fedhu na jaal ansi jedhee miidhamuun barbaadu tamam warri duraallee kun akkatti na miidhanii deemanii. Inumaatu bararrumaan tana isiin eegan jiraanne manarraa bahee kootu waan si jira waan si godhu jira manaan si fira isaamumaan tana asirraa bahee hojii ammallee na sosobu jiraachuu namichi hattuun kun na shawwatuudhaaf na doorsisuu barbaada mana ammaan si fira isaa waan barbaaddu ammaan si godhaa khalaas mana kanarraa bahuu qabda amma eegasiin hin jiraanne amma bahii deemii bakka isiin tisee barbaaddu hin jiru bakka isiin bakka akkaanaa keetti hojii jirru hin beektu manarraa bahee dhufee khalaas irraan banneen illee. Dura maatiin kireessin dura kan kireesse maan kan faliin amma kaleessa gurgureessi kireessama maaliin akka si kireesse maaliin si kireessame inni kan saattu barandaa namaa deemee kadhatee nyaata maanumaan si kireessame inni lubbuusaa malee waan tokko hin qabuuti akkuma furdina isaa kana seeteessa. Bas duraan beekaatii akkas godhee na fakkaate ka waan biraa argate bas ammumaan tanaan si fira isaa kottu gabbayyi asirraa deemi si bira maali si bira goota maal jechuu dure kan banne lillee kalas fira isaa amma asirraa gabbayyi caaltuun badduu waa meeqa si barsiistii waan hin qabne hunda sitti guutee hamtuu xiyya si himaa jirti caaltuun badduudha akkanaa bas amma asirraa bayyi maasiifin kira isaa amma nagaan jiru nagaa isin jiraachisaa naan jechuu ture kalas zaalikaallee inni sobaa beekaasaa namni siisii ga'u hin jiru kana naan jette anillee bas akka inni naa godhu ittiin amanu bakka inni jirullee dhaabbachuun fedha. Dura maasiif hin godhiirre kan sii godhu kan amma sii gochuu barbaade dura maaliif mana kiraas irratti dhiisee deemameen maaliif akkati sitti taphataa birrii keenyaati maati sitti taphataa. Amma maal akka dhageen beeku waan akkasiin na barbaadaa jira. Inni amma hojii ramadaan illee dhufeemi hojii bultisi seensifatee akkasitti birrii sirraa nyaachuuf malee waan biraatiin miti seen birri kan qabdu sirraa fixee kan biraa hojjedhu natti fidiidha. Dubartoonni hundumtuu amma irratti naqa'anii baqa garagalanii iyyuu sallaalan. Dhugaa dubbachuudhaaf namicha amma dura mata guutuu kan hin dalagee zana qabe amma lammaffaa deebi'ee ani isaa wajjin jiraachuu dhiisi isaaf dalagee na daleessifatee mana arabaa na geessee na daleessifatuu dhiisi bakka inni dhaabbatee hin dhaabbaddu beeka bakka inni dhaabbatee hin dhaabbaddu bas kan maduraatu isaaf gahaa madura na nyaate ammaan tana shaallaa eegaan si arkadde kan isaa hin baajeetii yaade isaa wajjin deebi'ee yaadan qabu isaa wajjin jiraachuudha. Warroonni duraallee garuu akkasuma jedhanii xiqqoo turanii inni wayin nama tuqa hajjii wayin nama tuqa ata malee isaan beektu isumatti naanna'anii deebi'u kanaafuu inshaallah garabbi jira. Mucayyoon kan ijaabes jirtire amma. Mucoo amma nyaata nyaachisee asuma jirti manuma wallaa jirti isaas biraa asuma jirti amma gabbaatee. Jirtiin si ammoo achi jirti. Ni jirti. Asita ofii keetti achi geesse. Ayiwa. Ishi bakka yeroo si biratti dhiifadhee deeme akka tasaa anuu si biratti dhiisee hin deemu. Akka tasaa ajuun jibduu na qabdee yoo si biratti dhiifadhee deeme adaraa rabbi daa'ima kiyya sirriitti naa qabe maaliif namichi mujrimni kun akka tasaa sababa keetiin dhufee na jalaatuu danda'a. Anuu waan akkasiin godhu taman. Daa'ima kiyya sirriitti naa qabe akka tasaa dhufee fuudhuu danda'a maaliif inni sababa si biratti teessiseef narraa kaffalachuudhaaf mucayyoo fudhatee kutuu danda'a. Waan akkasiin godhu ulaa irraan banu yoomiyyuu bilbilaa irraan kaasuu ganaa unkaan ulaa irraa banu. Bilbila irraan kaasiin ulaallee irraan baniin bakka hin jirurree irratti nimin lammaffaa deebite dogoggorsaadha dogoggorti lammaffaan dogoggoriin. Manuma jirti eeyyoon mana hin jiraannellee. Hankaniin joodila kana hunda kana kadhatee ulaa baninaan jiru ol seenee maal godhu deema inni. Inni maal godhaa? Inni meeshuma kana waan fuuldura isaatti arge birrii isaa taatu warqii isaa taatu meeshaa isaa taatu harki isaa zimmi jedhee adabatee hin deemu meeshuma arge fuulduma isaa duratti meeshaa arge telefoona illee yoo ta'e fuudhee numa kutaan namicha hattuudhaati hin beektu isa hin beektu ati ganaa asii faaraadha. Sanumaaf jechuuf dila kana hunda na kadhata jechuudhaan har'a. Waan arge butee deema jedhee si kadhatu jiran meeshuma karaa irratti argadhe butee deema jedhee si kadhataa jiran malee waan biraatiin. Silaasii achi darbee. Anaaf godhuufi miti inni dila sunda kana kadhatu. Maal si godhuufi silaasii hin godhu durma si hin godhu otoo ta'eeti inni meeshaa butuudhaaf si kadhata. Baradheen jira yeeganaa inshaallah. Waan akkanaa anuun godhutti hin deebi'in. Eeshi bakka lamaffaatti hin deebi'in amma deemiti daa'ima naaf deekootu dhiifama faana.
Wajjabnoota furdoftoota keenya kun argitanii dhageessanii jirtanii waan ishiin jette namichi kun ammallee waan hin taaneef deemaa jira jechuudha. Ammallee ishii sababatee as dhufuu jalqabee jira jechuudha. Yookiin najaatti yoo dafee hojii ofirraan seensisini yookiin immoo bakka biraa yoo ofirraan kaayini sababa ishiitiif akkuma dura sana miidhamuu jira jechuudha. Inshallah yoo rabbi jedhee kalaas ishii hojii barbaadee fi ramadaana kana keessa hojii ishii seensisee akkasitti ofirraa deemsisaa jechuudha. Najaatlee sababa ishiitiif akka inni itti dhufnetti jechuudha. Kalaas yookiin siimiillee kan biraa bitee fi akkasitti akkatti illee hin dawwalle akkas ishii godhaa jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.